Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama harkafuun ilmaan Oromoo jira jirtu fayyaa wayyaa baga jiraattan baga arma geenya gahi. Oolmanyi nagaa jenna bultiin nagaa jenna biyya duniyaa marra jirtan gaa yeroo wal dhabde sa'aatii wal dhabde kana waan ta'eefu kan bari'eeftu jira kan galgalaa'eeftu jira hundinuu nagaa isiniif haa ta'u jecha. Warri inni haarawaa taatanii dhuftanillee gaa maatiin dhuftaan jajjabeessa chaanala keenya dabalamaa isin jechaati. Warri immoo viidiyoon kun simbira geemtu keessanuu laayik godhuun dagatina abbalayya keenya laayik godhuun dagatina sheer godha maaloo sin ulfaata. Waan akkana ta'isu san gattuquun ulfaatama maali rakkoo hedduu ulfaate na fakkaate bakki sun hundaafuu baga jiraattanii rakkoon uummata keenya deemaa jirtu burjaajii wal qabatee dogongora warri uumuuf dhaabbatu hattaa maallaqa kaartoonaan baatee deemaa jira jechaa dubbatan akka dhagaa jirutti biyyattii keessatti maallaqa ilmaan Oromoodhaa bara meeqa biraa beelaa turee fi biraa rakkataa ture amma ittiin diinaaf fira ta'uudhaaf jecha sochii godhaa jiran kan jan dubbataa jiranii. Egaa garuu lafti bilisummaa argattee gammadaa jirtus ni jirti. Lafti lolli irratti dhaabbatee uummanni lafaa buqee manni namaa barbaadaa'ee jirtus ni jirti. Lafti immoo shira tattee uummata keenya burjaajessuuf dhaabbataa jirtus ni jirti. Egaa dubbiin lafa qilleessi nuuf hin argamin bilbilli nuuf hin argaminis odeeffatuudhaaf itti nutti ulfaataa jira. Lafa immoo oduun qilleessi irra jiru immoo ololatu deemaa jira. Dubbiin wal dhahaa jirti. Kana waan ta'eef uummanni keenya hawaasni biyya alaa jirtan hundi keessan tasgabbaahaa hanga dandeessanitti qormaata gaarii fi yaada gaarii uummataa ta'u yaada gaarii uummanni ittiin tasgabbaa'u gabbaasuu malee yaada burjaajiitii fi yaada ulfaataa uummataa hin taane gadi nutti hin baasinaa jechuu dhaamsa asumaan hin dabarfadha. Kalammataa immoo Oromoo walloo hedduun buqqee jira. Uummanni qabeenya isaa dhiisee manaa bahee jira. Manni uummataa dhahamee rukutamee hedduun miidhamee jira. Rakkoo hedduutu deemaa jira. Namni qaama madaa'ee miilli irraa cite harka irraa cite hedduutu jira. Kunilleen qilleensarra ooluu hin dandeenye. Ammaaf qilleensarra oolchuudhaaf illee shabakaan hin jiru. Bilbilli kan argamtu aanaa jarattiin kee jirtu malee yookiin hooggantoonni cubbuudhaa kee jiran malee hin jiru jechuu barbaadeeti. Bakka haqni itti mul'atetti shabakaa cufanii jiranii bakka cubbuun dhaabbataa jirtutti immoo shabakaan ni jira. Bakka ammaa cubbuun jirtu kanatti ammallee cubbuu akkaan fokkattuutii fi akkaan wilii uummata gosaanillee walitti buusuu deemtutu jira jechuudha. Dubbiin amma deemaa jirtu tuni uummata gosaa walitti buusuuf deemti. Ilmaan Oromoo walumaa galattu diinni fira kan kee diina godhateetuma jiraataa jira malee ilmi abaluu nuuf wajjin du'a. Ilmi abaluu immoo mootummaa ajjeesawoon ilmi abaluu mootummaa wajjin jira yookaan immoo ilmi abaluu naftanyaa wajjin jira naftanyaa wajjin jiru hin jiru. Oromoo eega taate ati diinuma jaraati waan beekte wallaal. Oromummaa kee kana gara obboleessa keetii jijjiirte gara har'a ittiin bultu kana gara Oromoo keetii jijjiirte yoo jiraatte irra siifis gaarii. Yoo saba keetii waliin wareegdee wareegamte irra gaarii. Sabni Oromoodhaa maal jalatti gabroomee har'a hafe maaltu gabroomsee har'a hafe maaltu cunqursaa ilmaan Oromoo lafa isaa dhabamsiisee lubbuu isaa dhabamsiisaa jira. Ammallee itti jira. Yoo jettee kana beektu taate shira uummata Oromoo keetii deemtee hin tattu rakkoo ilmaan Oromoo gammaddee hin haasottu jechuudha. Warroonni maqaa bulchitoota godina wallootiin ta'aa jiran hanga ammatti lubbuu ilmaan namaa dhume nama tokko hin gabaafne jechuudha. Wanni isaan as baanii dubbataa jiran wayyaanee balleessinaa, shanee balleessinaa, biyyi keenya qabeenya keenya saamamee jechaa jiran malee lubbuun ilmaan walloo miidhamte jirti. Qabeenyi ilmaan walloo barbadaa jira. Manni ilmaan walloo jigaa jira jedhanii nama tokko hin gabaafne jechuudha. Maaliif fedhii isaaniidhaa uummata burjaajessanii ilmaan Oromoodhaa akka biyyattii sana irratti dhabama ta'uun hayyuun Oromoon qabu jagni Oromoon qabu akka lubbuun isaanii badu kan barbaadaa jiran. Jagnan fedhu jarri kun jannan fedhu nama nagaan fedhu nama dhugaa Oromoo dubbatuun fedhu. Waan Oromoo dubbatuun fafaaf har'a jara biratti ammoo nuti faaya nuti fala waan Oromoo dubbatuun abbaan waan ofiitiin boona abbaan waan ofiitiin abbaa irratti ta'ee jiraatudha tun nama bareeda jechuudha. Alagaa jala deemanii alagaan booddees nyaatti. Warroota dheengadda caffaa keessatti waraana mootummaatti sangaa qalee nyaachisee obaasee isaanii waliin magaalaa alatti gabbee taa'aa ture hoggaa ofii waraanni buqqee deemu jara sana achumatti fixee dhabama godhee deemee reeffi isaanii kaafamee qabamee jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya burjaajii akkanarraa of qusatuudha qabaa. Gabaasa fokkatarraa of qusatuudha qabaa. Gabaasa burjaajii diinni qabatee olii gadi hin fiigu. Jarri kun olola yoo nama mootuudhaaf utaalees mootuu hin danda'u. Dhugaa lafa jirtuu fi olola qilleensarraatiin namni waliin mo'uu hin danda'u. Waan lafa jiraatuun hoggaa lafa geessee qaqqubatti agartee itti amanta malee waan qilleensarraa qilleessumarratti hafaa gadi hin bu'u lafaa jechuudha. Kanaafuu ummati Oromoo akkaan buqqee saara keessa jira.
warroota ilmaan jalaa wareegaman akka ilmaan isaanii qabraniin mana isaanii ulaa cufanii taaziyaan teenya akkuma sanii saaratti manii jiran waan irra jiran namni beeku hin jiru jechuudha. Lubbuun namaa wareegamee jaartiin isaadhaa baadiyyatti baqattee irsi magaalatti wareegame achuma qabamtuu jaartiin kuma qabaatiin amma kana jechuudha. Rakkoo fi cubbuu kana hunda oduun gabaasin jarri kun nuti aangoo keenyatti ajonna siree keenyatti ajonna abbaan fedhaaduu abbaan fedhaadhiisu zammatuu qabanii janii sanbatee irratti shira guddaa xaxaa jiran jechuudha. Sanbatee irratti wanni deemaa jiru maallaqa hoodhaatii kottaa deemii loli qawwee hoodhaatii kottaa deemii loli rasaasa hoodhaatii kottaa deemii loli kottaa deemiiti du'ii namni ati wajjin deemtee du'ootus warruma si ajjeesuu danda'uuf warruma si ajjeesu injifatuu hin danda'u wanni beektanii wallaalle jarri kuni kiiloo meeqa dhufee jira raayyaa fi kamisee jedduu kiiloo 300 ta'a kana hunda fixaniiti arma gaanii jiran har'a Oromoon aanaa jilee dhummugaatti dirmateedhaaf wanni tokko wanni ishii dhaabu hin jiru jechuudha. Kanaafuu humna qabu lamman jedduu ilmaan Oromoo maaltu galche yoo dandeessan kan siniif ta'ee lolu wajjin lola yoo siniin ta'in diina kaleessa ilmaan Oromoo walloo akka nama afoon itti haaje balaa wanni mukarra kaayee kitifatutti sin kitifesaniif har'a wareega kaffaluun diina kaleessa dhiiga kaleessa dhangaleessan irratti isin gumaara taphatudha waan beektanii wallaalle warri maqaa ilmaan Oromootiin daldalus irraa of dhaabbatuudha qaba. Ilmaan Oromootiin daldaluun haa dhaabbatu. Wanni deemaa jiru waan akkasiiti. Hawaasni burjaajii akkasii jalaa fagaatuudha qaba. Ta xumuraa immoo nan jechuu barbaade nan xumuraa ilmaan Oromoodha ilmaan Oromoo walloo siyaasi mataa guuteen jiru. Firummaan deemna, gosummaan deemna, gandummaanis ni deemna jechuudha. Waan hojii keenya ta'een himuuf jira amma. Gandummaanis ni jirti hawaasa keenya bira qotee bulaa keenya bira gandummaanis ni jirti firummaanis ni jirti. Deebitee akka obbolummaatti ni deebite jechuudha. Waan kana keessatti yoo ebbeleessi isaadhaa aangoo qabaatee amma dura rakkoo uumaa ture shira uumaa ture yookiin ebbeleessi isaadhaa waboo keessa ture waan kana waliin buusuudhaaf ati kaleessa ebbeleessi kan kee kana ta'e ati ebbeleessi kan kee kana ta'e yoo jettee yookiin rakkoo uumte ebbeleessi isaarra dhufee borsi ajjeesa yookiin rakkoo sirra hangaa jechuudha. Kana waan ta'eef rakkoo hawaasa waliin buufturraa isummanni keenya har'umarraa of qusatuudha qaba. Rakkoo gandaa fi ganda waliin buuftu rakkoo firaa fi fira walitti buuftu waan fedhee waa ta'u seerriin gaafataa karaa seerri gaafa seerri gad dhaabbate seerri gaafatu ni jira bakka seerri jirutti hundinuu seerumaan tasgabbaa. Kana waan ta'eef ummanni keenya wanni amma deemaa jiru nutti hin tolle lafa ummanni haqa gad dhaabbatee nagaa buufate shabakaa cufaniiran. Lafa lolli jiru irratti shabakaa cufanii jiran. Lafa ololli jirutti immoo shabakaan banaa jira. Ololli qawwee ta'ee gabbuu hin dhukkisu. Kanuma dhukkisuun milkaa'aa jechuudha. Alamuusimee ammata san Jamaal Afuroo wanni isaan godhaa jiran diinummaa afaan baasaniiti. Nuti sireen teenya sassuuhurra abbaan fedhaa wareegamu deemanii haalolaniiti jedhanii ummata qarshii lakkaa'anii deemaa wareega kaffalaa lubbuu jedhaniitti namni lubbuu ofiidhaa 50,000 yookiin 20,000tti gurguree waggaa deemu miti miliyoona 5tti gurguree deeme lubbuuttiin achi darbee duunaan as garangaltuu birrittiin dhumte nyaatu nagaatti bakka tana namni maaliif hin laalle yoo jiraattees inuma argatta horii san yoo duute gariin argattu immoo horii yoo jiraatte rabbii si razzaqaa yoo qadubbatte rabbii si razzaqaa yoo riskii dhabde immoo rabbiin jiraatteetu toophatte akhiraa argatte jechuudha jiraatteetu umrii ta'e keessatti waa hedduu gaafa agarte toophatti deebitee rabbiin si maara jechuudha. Yeroo ammaa ilmaan Oromoo wal irratti gumaarri taphatamaa deemaa jiru dhabiinsa lafarraa sanyii namaa fixantuun deemaa jira malee wanni mootummaa jidduu jedhantu tokko hin jiru jecha. Ilmaan Oromoo keessatti wanni karaa fursee gad darbamaa jiruu fi baadiyyaa keessatti lolamaa jiruu fi har'a qorra irratti ta'aa jiru kuni lafa ilmaan namaa balleessuu ilmaan namaa lafarra dhabamsiisuudha. Dhugaa rabbitti intalee dolli jalqaba malee dareessa marmaa shaashoo kana keessatti wanni uummanni dhumaa jiru amma lubbuun namaa kan badaa jiru manni namaa gubataa jiru lolli cimaan deemaa jiru ganda kana keessatti kan jechaa jiran jechuudha. Ganda baadiyyaa wahuu quban qabne waan magaalaan itti jirtu quban qabne waan mootummaan itti jirtu illee quban qabne hoo mootummaan sabsabaa waamee toole jee waan mootummaan jee fudhatee gara maasaa bobba'u kanatuun har'a waraana mootummaatiin gudeedamaa jira roorrifamaa jira rakkatamaa jira dirqiin mana sheenanii qabeenya uummataadhaa dirqiin qawweerra kaanii nadhoo bisheessanii midhaan nyaataa deemanii uummanni wanni hawaasni himataa jiru waraanni mootummaadhaa olaanootti sheenee dirqamaa midhaan keenya bisheessa jee qabeenya keenya reeteenya qalatee nyaataa deemaa jira jeetii himataa jira jechuudha. Hawaasni kana himataa
hawaasni rakkoo kana himata. Garuu immoo isaa wayyaaneen nu zaraftee wayyaaneen nu moote jedhanii wayyaanee irratti olola oofaa jiran. Wayyaanee waan akkasii keessa hin jirtu. Qabeenya ol feetees hin qabdu. Qabeenya fuutees hin qabdu. Jaraan wal qabdee loluu jirti jechuudha. Lolli cimaan deemaa jiru magaalaa Caffaa Roobitii fi Kaarra Qorii jedhu Kaarra Qoritti siqee jira. Magaalaa wal baasee jara keessaa gara Oromootti gad siqee Oromoo keessatti lolli guddaan deemaa jiru. Ilmaan Oromoo meeqa akka du'ee fi akka dhiise gabaasuu hin dandeenyu. Lubbuun namaa hin offolle baala mukaaf fakkaata lafatti harcee lubbuun namaati gabaasuu hin dandeenyu manni jechaa jira jechuudha. Waraanni mootummaa ilmaan namaa lafarratti isa arge tokko biran darbu kan qawwee qabus hin qabnes fixaa jira jeetu ummanni gabaasaa jira. Ummanni iyyataa jira jechuudha. Qilleensatu hin jirre malee rakkoon Walloo keessatti deemaa jiru nama gaddisiisa. Wanni har'a qorii irratti taamaa jiru kun akka jabaa nama gaddisiisa jechuudha. Waraanni ganda keessatti ta'e waliin falu gandi akka jabaa miidhamee nama du'ee fi nama jiru gabaasuu hin dandeenyu nun gaafatinaa. Yoo dandeenya awwaalannees yoo bineensi nyaatees wanni nun gaafannu. Inni lubbuu qabu baqatee jira reefki nama ala bulee bineensi nyaatu kan nyaatamaa jirudha dubbi nama haasamaa jiru kun jechuudha. Gocha kana kan godhu jiru immoo waraana mootummaa Itoophiyaati. Lafatti wal loluu malu dhiiseeti hawaasa keessa baqatee hawaasa keessatti rakkoo kana uumaa jiran jechuudha. Hawaasa qulqulluu nagaa jaalatu nagaa nu dhowwaa jiran jechuudha. Ummata keenya nagaa dhowwaa jiran hawaasa keenya nagaa dhowwaa jiran. Maasaa namaatti manii booji'aa jiran midhaan ummata isheenanii nyaataa jiran. Rakkoo kana hunda gaggeessaati as deebi'ee bilchiginnaan magaalaa Sanbatee keessatti lafa olola banuudhaaf shabakaa banatee olola guddaa oofaa jira. Wayyaanee si zarafamee nuti miti. Wayyaanee sin ajjeesamee nuti miti jechaanii jiran jechuudha. Lafa wayyaaneen geessetti wayyaaneen ummata qabeenya shiidhaa irraa bitteeti re'ee ta'u irraa bittee ofii nyaataa deemti malee riyaala takka ummata irraan fuutu jee ummanni gabaasaa jira. Magaalaan Caffaa Roobitti irra darbamee jira. Magaalaa Kamisee silaa nagaa. Kana hunda wanni godhaa jiru warra ummata Oromoo Walloo hin feene. Oromoo Walloo maqaa ishiitu dhamuu feenitu warra Oromoo Walloo ajjeefamuu qabdi jaasaa ture fi Oromoo Walloo diigamuu qabdi Kamisee baduu qabdi warra jechaa turetuun balleessuu fi diiguudhaaf ilmaan namaa fixaa jira. Namni eega lubbuun dhume lafti booda abbaan dhabdu jechuun nama bira dhufeetti abbaa taha. Garuu ilmaan Oromoo Walloo dhumaa jiran akka ajaa'ibaa dhumaa jiran. Miidiyaan quba qabu hin jiru miidiyaan gabbaasee warri buqqee kana kunoo kana jee hin jiru jecha. Nama buqqee gabbee miidiyaan gabbaasee hanga namni buqqee himu hin jiru. Hanga namni du'e namni jala deemee hattaa yuutubarri Walloo keessa deemee waan kana gabaasu hin jiru. Rakkoo kana yuutubarri Walloo keessa deemee akka dasee karaa maalii kan deemee gabaasu ture hin jiru jecha ammoo. Ni beektan hin jiru hin baane hanga ammaatti. Egaa kana waan taaneef maaliif jennaan ummanni keenya warra qotatee buluttifkatee bulu amma dura barumsarraa ittifamaa ture ugguramaa ture reebbamaa ture mukatti akka bineensaa adanfamaa ture ummata sanirraa dhalne ummata sani nuti illee har'a barumsa qabaannee ummata keenya hatta yuutubara bannee jawwaala jalaksii baatamanii namni yuutubara akkatti banatu hin beeku jechuudha. Rakkoo kana hunda Oromoon bal'aan argaan jiru Oromoon bal'aan nu quba qabaan jiru. Quba qaba yoo jettan as baa dhugaa quba qabannaa hima. Quban qaba Oromoomti bal'aan waan kana jechuudha. Odoo quba qabaate Oromoon bal'aan har'a barattoota Oromoo keessa jirutu hedduutu jira. Oromoo Walloo keessa deemseeti miidiyaadhaan waan kana guursisa jechuudha. Tokkoffaa lubbuu ofii sodaatan asin deeman Amaara sodaatanii. Lammaffaa immoo Oromoo Walloo duubatti hambifamee jira. Irraaffatamee jira jechuudha ilmaan namaa. Barana gaafa kaaba keessatti taame mootummaan ulamaa'ii Oromiyaa keessaa hunda feeree deema gargaaraa jee eeyyama kenneef deemanii gargaaranii akka jabetti buqqatoota furmaata argate jechuudha. Nyaata nyaatuu dhaban bira mul'atan jechuudha akka seeraatti. Amma immoo Oromoo Walloo buqqa'eef lakki Oromoo Walloo namni meeqa buqqa'e jee namni haasaa jiru hin jiru. Guras hin calaa'u ni fudhattan ni dhiiftan arguuf teessan qilleessa irratti. Garuu oduu shabakaan jiraate immoo nutuu fuuneen gabaafnaan qilleessan oolchinaa abbaan argetti gammadu du'a godhuufis san ummatatu beekaa jechuu kan gargaares kan dhiises. Garuu wanni deemaa jiru barbadeessa sanyummaati. Sanyii Oromoo guutuu waan kana itti xiyyeeffatuu qaba. Lafa sanyii namaan balleessa jee nama lafaa kanatti sanyiin ofii baduun qabu jee namuu lafaa ka'uu qaba. Kan beela'ee biraas dhaabbatuu qaba. Kan madaa'e biraa dhaabbatuu qaba. Kan du'ee biraas akka awwaalamu dhaabbatuu qaba. Bakka kanatti kan hin dhaamsa dhaamu jiru hawaasa qulqulluu akka kiyyaa. Hawaasa nagaa jaalatu akka kiyyaa. Hawaasa Oromummaa ofiidhaa kabaju akka kiyyaa. Oromoo akka kiyyaatiin baana. Kan ofii Oromoodha alhamdulillah. Malee kan Oromoodhaaf jecha garaa deemu hin baanu. Kan Oromoo dhiisee garaaf jecha Oromoo gurguraa jiruus hin baanu. Kan ammoo bakka bulu barbaadus hin baanu. Kan fakkaatee buluuf deemus hin baanu. Oromoo qulqulluu yoo waan Oromoo dubbatu ajjeefamuu maluu fi guramuu maluu fi arrafamaa ture sanan baanan Oromoo qulqulluu. Ni beena waan nuun ja'a turanis ni beena waan Oromoon ja'amaa tures. Ni beena waan Oromoon kee tures. Har'a immoo walitti himnee jirra jechuudha.
harkaa fi harka walitti himnee jirra. Kana keessa bahuudhaaf ammoo Oromoo wal quba qabaatee tokko ta'ee falmatee yoo akka dhugaatti gadi of dhaabe malee diinni karaa hundaan inni har'a diina fira fakkaatan wajjin deemus yoo nuti laafaa taane bakka teenya tana qubateetti akkuma jara kanaa baruu nu dha'uuf taa'aa tana beeka. Yoo nu jabaanne immoo jabeenya keenya wajjin warra nutti hirkatee deemu jiru kun immoo numa wajjin jiraata jechuudha. Kan akkatti beeka. Garuu diinni Oromoo walloo balleessina jee akkatti na jaaneef Oromoon guutuun lafaa ka'e waan kanatti hirmaatuu qaba. Dhaamsa walii galaati. Fayyaa taa jiraadhaa bultii gaarii.